jijjiiramuudhaaf viidiyoo sirrii ati irree akka baastuuf namni biraa tiraappisiif hin hojjetu. Jijjiirama ni barbaadda garuu hin jalqabne. Daakuu ni barbaadda garuu jiidhuu hin barbaaddu. Waan haaraa ni barbaadda jalqabuu hin dandeenye. Ciistee Rabbi ni beeka jechaa jirta. Rafteetoo Rabbi ni beeka hin jedhin. Yoo hin kaane Rabbis kan beeku rafuu keeti. Eeguu dhaabii. Namni baay'een wanti wayii hanga uumamutti eegaa jira. Wanti wayii jireenya isaa irratti taatiin wayii hanga dhufutti namni wayii dhufee hanga isa gargaarutti seevarii oor fayyisaa wayii hanga dhufutti eegaa jira. Akka hin jabaanne akka laamshoftu kan si godhe nama irraa eeguu keeti. Haalli hanga jijjiiramutti eeguudha kan akkana si godhe. Eenyu akka dhufu eegaa jirta. Namoonni hin dhufu eenyuyyuu hin eegin. Hojii tokko hojjechuuf dura muudii bareeda keessa yaa seenu hin jedhin. Hojichumtuu si yaada dammaqsu. Lilmoon kan si fayyisu si dhukkubsaati. Carraan kan siif dhufu ofii keetiin hanga dandeechuu yoo jalqabde. Dhaabbattee yeroo eegaa turtetti carraawwan hin dhufne gaafa ati deemuu jalqabde irraan siif dhufu. Jaalallee osoo hin qabaati dura kan garagaran sin laalle hundi gaafa jaalallee qabaattu garuu dhaabbifteechuma si dhowwo. Taaksiin ennaati dhaabbattee eegdu ufuu dide sunuu ati ennaa deemsa jalqabdu kaguute nama tokko siin jedha. Addunyaan tun kan loogii hojjettu nama taa'uuf miti kan kaatuuf nama irraa kan eeguuf miti. Ofii koof hin hanqadhu jedhee kan qabsaa'uuf nama irraa eeguun onnee keetti cabsa. Carraan hanga dhufutti eeguun isa asaasi taasisa. Fiiguu qabda, qabsaa'uu qabda. Carraan kan dhufu namoota akkanaatiif malee warra taa'aniif miti. Warra qophaa'aniif dhufa. Yoo hin qophoofne dhufus ni qisaasessita. Qophaa'i eeguu dhaabi. Nama irraa eeguu, haala irraa eeguu dhaabitoo yeroo kee akka hin qisaasoofneef ammuma murteessi. Jijjiiramicha jalqabi. Jireenya kee keessaa namoonni tokko tokko yoo bahan onnee kee ni cabsu. Hojiin yoo ta'uu dide yoo hin milkoofne nama gaddisiisa. Kan hin eegne yoo uumame dhukkubbii qaba. Wantoonni baduun isaanii garuu sababa mataasaa qaba. Kattaan tokko gaafa qaamni hin barbaachisne irraa bade bocni isaa bareedan kan ba'u yookaan kan mul'atu. Ciniinsa malee kolfaa da'uu hin jiru. Eenyummaa kee bareedanuu taalee kan ba'u wantoonni tokko tokko yoo jireenya kee keessaa kutamanii bahanii. Jijjiiramni peenfuulidha biraazar. No pain no gain. Jijjiiramni dhukkubbii qaba. Dhugaa kana amanii. Fudhadhu osoo akkana ta'ee jiraate jechaa hin munaagin kan dandeechuu irratti xiyyeeffadhu. Achiin booda gara xiyyeeffannoon kee jirutti humni kee ni dhangala'a. Gosoota yuunivarsaaloo 11 keessaa tokko law of polarity jedhama. Innis akkana jedha. Wanti hunduu opposite side yookiin faallaa isaa qaba. Keessi jiraannan alli jira, gubbaan jiraannan jalli jira, bitaa mirga fuuldura duuba gaafiin jiraannan deebiin rakkoon jiraannan furmaanni jira. Rakkoon koo furmaata hin qabu jechuun soba. Rakkoon furmaata hin qabne hin jiru. Ati hin yaadne jechuun hin jiru jechuu miti. Qormaata koo keessaa karaan bahu hin jiru hin jedhin. Qormaanni jiraannan bakka balballi bahiinsaa jira. Fuuldurri jiraannan duubni jira, gubbaan jiraannan jalli jira. Garuu namni parsantaan 90 waan hin yaadneef rakkoo saniin beezii ta'eet jira. Kanaafuu furmaata yaaduuf yeroo hin qabu. Ati furmaaticha yaaduuf yeroo hin arganne jechuun furmaatichi hin jiru jechuu miti. Kanaafuu persepshiniin kee maali? Haalli wantoota ittiin ilaala. Wanti tokko ulfaatadha yoo jette sun persepshinii keetiin. Yeroo baay'ee wanti akkana baay'eedha gaafa jedhamu. Fakkeenyaaf nama 1,000 argatuuf 10,000 baay'eedha. Garuu kan 10,000 argatuuf 1,000 takka homaa miti. 10,000 kan argatuuf 100,100 baay'eedha. 100,100 kan argatu 10,000 homaa miti. 100,000 kan argatuuf miliyoonni baay'eedha. Warra miliyoonota ta'aniif immoo 100,000 homaa miti. Baay'eedha kan jettu maaliin dorgomsiisteeti? Wanti baay'eedha jedhamu hin jiru. Inni persepshinii keenya. Ilaalcha ofiif qabdu xiqqaa yoo ta'e, gadi bu'aa yoo ta'e,
jireenya irraa kan eegdu gadi bu'aa ta'a. Kanaafuu kan argattus gadi bu'aadha. Garuu ilaalcha ofiif qabdu olaanaa yoo ta'e kan yaaddus olaanaa ta'a. Zan kan argattus olaanaadha. Gaafa sana guyyaan keeti. Guyyaa hundi michuu siif ta'u. Hunduu barbaada kee kan itti ta'u. Baroota hedduuf kan garagaranii si hin laalle hundi kan itti si jaalatan guyyaan ni dhufa. Hangasittuu nagahannaaf tura. Maatii koo hanga ammaatti waan na waliin turtaniif galatoomaa. Viidiyoo biraan hanga wal agarruutti. Bye.